sinjada banke ekesada Namanatan wan suman bekang situ garaki ya kesabekang Yarabana yila fana Yarabana Bamiya kumata bamiya bamiya kumata ay natakana itim tajuda dalo takanati malo malo artisto tabia malo malo yagame chatako Balleessa keenya artistii dhiiseera. Yesus innuf abdiin ilmaan namaa kan gamanaaf gama Yesus innuf innoona fejama. Yoo yaashama akkam jirtu nagaaf jaallu waaqayyo bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafnee akka isin ga'anii fi mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Hordoftoota keenya jaallatamoo arras viidiyoo reakshinii kan biraatiin deebinee dhufnee jirra. Kabaja ayyaana irreechaa booddee jechuudha. Warri ayyaana irreechaa kana kabajan baga nagaan geessanii hundumti keessaniyyuu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaan viidiyoowwan har'aatiin waa'ee irreechaa Finfinneetti balaa tasaa uumamee fi lafa socho'e akkasumas immoo taateewwan ajaa'ibsiisoo barsiisoo dinqisiisoo kolfisiisoo garaagaraa qabanii dhufnee jirra. Agaa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenyaa jaalalaati. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan namoota baay'ee bira akka ga'u godha. Yaada qabdanis koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis sheer godhaa isiniin jenna jaallatamoo koo. Isa dura garuu akkuma beekamu luqqisii guyyaa irraatiif ta'u isiniifan dubbisaa. Innis Filiphisiyoos 2 boqonnaa 12 kaaseen dubbisa. Mata dureen isaa biyya lafaa keessatti ibsuu isaanii jedha. Kanaafis yaa michoota koo yeroo hundumaa akkuma abboomtan yeroon isin bira jiru duwwaa otoo hin ta'in caalaadhumatti yemmoon isin bira hin jirre akkasuma godhaa. Hojii fayyina keessanii wajjin waliif galuu sodaadhaa fi roommaan itti fufaa hojjedhaa. Waaqayyoo akka akeeka isaa isa gaariitti hojjechuudhaaf fedha akka qabaattaniif akka hojjettaniifis isin gidduutti in hojjetaa jedha. Waan hundumaas gungummiif murkii malee godhaa. Ijoollee Waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne warra mudaa haxxummaas hin qabne akka taataniif isinis dhaloota micciiramaadhaa fi karaa irraa kaate gidduutti biyya lafaa irratti akka ibsaa in ibsitu jedha. Guyyaa Kiristoos firdiidhaaf dhufutti akkasumaan waanan hin fiiginiif akkasumaan waanan hin dadhabiniif akka ittiin of jajutti dubbii jireenyaa jabeessaa qabadhaa jedha. Galanni Waaqayyoo Gooftaa macaatiif haa ta'u. Kun sagalee Waaqayyooti. Egaan sagaleen Waaqayyoo asirratti Filiphisiyoos gara warra Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti yeroo dubbatu waa'ee biyya lafaa irratti akkaataa nuti itti jiraachuu qabnuu fi biyya lafaa irratti ibsuu akka qabnu ibsaa Waaqayyoo nuuf kenne karaa Kiristoos sagalee Waaqayyootiin kan nuuf kenname jireenya keenya isa kiristaana jedhu isa warra duukaa buutota Kiristoos ta'uu keenya mul'isu akka nuti mul'isnuuf akka nuti ibsinuu fi gorsaa akeekkachiisa nuuf kennamedha. Dhumarratti kan dubbatu akka ittiin of jajuun ta'utti dubbii jireenyaa jabeessaatii qabadhaa jedha. Egaanii ifuunis mi'eessuunis dubbii jireenyaa yoo of keessaatii qabaatan qofaa ta'a. Kanaaf iyyuu har'a sagalee Waaqayyoo maalluun jechuu barbaade warra yeroo hundumaa Waaqayyoof abboomaman yeroo namni sibira jiru yookaan akka Phaawulos jedhutti yeroo ma'anii isin bira jiru qofaa otoo hin taane caalaadhumatti immoo yeroo ani isin bira hin jirrisi waan gaarii hojjechuutti akkuma amala keessanii godhaa jedha. Kun amanamummaa keenya akka jabeeffannu akka qabannu kan inni nu gorsu. Egaan sagaleen Waaqayyoo kan inni nu gorsu akka warra fayyiniitti hojii fayyina keenya hojii walii galuu hojjennee jiraachuu akka qabnudha kan inni nu gorsu. Kan ammoo akkamittiin hojjenna sodaadhaa fi romma guddaadhaan.
hojjechuu qabnaa jechuudha. Hojiin keenya deddeebiin keenya ba'uuf galuun keenya fayyina keenya keessatti gahee qaba. Akka iddoo kanatti dubbatu jechuudha. Maal jedha? Hojii fayyina keessanii wajjin waliif galuu sodaadhaaf romaan itti fufaa hojjedhaa jedha. Egaan Waaqayyo akka akeeka isa gaariitti hojjechuudhaaf fedha akka qabaataniif hojii hojjettaniifis isin gidduutti hojjetaa jedha. Egaan akkasitiin biyya lafaa iddoo jiraannutti iddoo hojjennutti ibsaa keenya isa Waaqayyo nuuf kenne ibsuu dandeenya jechuudha. Ayyaanni Waaqayyo dadhabbii keenyatti ayyaana saatiin cover godhee nu haguugee nu jiraachisu. Akka nuti dadhabbii dhibaa'ummaa sodaa qorama foonii qabnu irra annee ayyaana Waaqayyootiin haguugamnee jiraannee moonee warra biyya lafaa irratti ibsanii dabarsan akka taanuu fi ayyaanni Waaqayyoo nuuf haa baay'atu. Eebbifama. Halo. Yaudani. Siniin jechaara. Maal jechaa jirta? Safara baxabatanii magaalaa raawwattanii ammoo gara baadiyyaa isaan dhuftan. Maal baxabba? Maal jennee baxabbannu? Safara rabbashtan. Baxabbanne takkayyuu. Yesus gooftaadha. Yesus yaadinaal jettu yeroo hundumaa. Yesus yaadinaal. Yesus gooftaa jechuun baxabbatu miti obboleessa kusitti himan. Yesus karaadha. Yesus jireenya. Yesus fayyina. Isatti amanaa jireenya bara baraa argattu inni malee nuun safaran baxabbatne. Baxabbatne dhortee immoo si keessa jirti. Ammayyuu maqaa gooftaa Yesus si keessa ati baxabbatamtu malee Yesus karaadha. Yesus jireenya. Yesus gooftaa. Yesus gooftaadha. Hey guys, arraa akkuma argitan faarfataa akka addunyaatti baay'ee beekamaa nama jabaa fi nama jaallatamaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufeera. Maqaan isaa faarfataa Hinqonqoo jedhama. Kan inni dhufe biyya Qoxombiyaa magaalaa Dhokunjaa ganda Duwwaa Jaarraati. Amma immoo faarfannaa nu dhageessisuuf deemu. Faarfannaa nu dhageessisuu isaaniitiin dura warri follow na godha. Copy link isee kudhannaaf godha. Gara faarfataa Hinqonqoo sin dabarsa. Maka ajaibaa. Farfataa Bisa tuh. Bamiyang bamiyo kuma ocha onene bamiyo kuma bamiyang bamiyo kuma ocha onene bamiyo kuma bamiyo kuma ocha bamiyo kuma enggak mal si habis mal farfanaan akkasi ani farfanaan saatti baay'ee tokko ni bifame farfanaan sanan laphee kuna cabse isinino eessa keessan isin cabse hiikkasaa wallaalliyyuu farfanaan kun nu caccabseera nu booji'eera farfanaan kun nu caccabsite farfataa hin qoonqoo waaqayyo si eebbisu isinis hiriyoota keessan afeeruudhaan hiriyoota keessan caccabsan hiriyoota keessan gammachiisa buhaarsa viidiyoon kun yoo isin tole immoo follow na godha viidiyoo biraadhaan walitti deemnutti nagaadhaan tura. Barida brother. Alam tu farfanaa keessa Asai. Sirbi gootaaf jedhamu cubbuudha jetta taanaan macaafa qulqulluun sitti hima. Ittiin sii dabala. Amma fakkeenyaaf sirba goototaa yoo fudhattee ilaalte sirbi gootaaf jedhamu cubbuudha jetta taanaan macaafa qulqulluun sitti hima. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 21 lakkoofsa 11. Hojjettoonni Akiish Daawit mootiin biyyichaa inni warri sirbituun Saa'ol 1000 ajjeefate Daawit garuu 1000 ajjeefate jedhanii sirbaniif isa kana mitiiree jedhe. Maal godhanii hin sirbani maal jedhanii Daawit 1000 ajjeefate Saa'ol 1000 ajjeefate kun sirba hin sirbani jedhayyuu malee namaaf sirban. Sirbi kaayindii qaba aynata qaba aynata kana itti himta jechuudha dhaloota kanatti. Malo artistoota biyya malo eegamecha tako malo Yesus tuwayya malo ani meega mako. Obboleessa keenya artistii dhiiseera. Yaa gooftaa. Qacam qabamtee jirte wallahi qabamtee jirte akka artistiin kun jechuun jirutti
Yesuus rafu kan addunyaa eeguu jechuu jira. Osoo Rabbi rafu kan addunyaa eeguu jedhee dhugaa dheedhee irraa fudhadha jechuudha. Yesuus rafu Maatiyos 8:24 irratti Yesuus akka rafe jechuudha macaafni ni dubbate jechuudha. Amma jecha macaafaa fudhanna immoo jecha kee fudhanna. Walaloo wal qixxeessuudhaaf sirba wal qixxeessuudhaaf jettanii macaafa irratti maa kijibdu. Wallahi isuma dhugaati maaf akkana kijibuun barbaachise garuu isuma dhugaati. Amma amantaa keessatti kijibni islaam barbaachisu. Amma macaafni Maatiyos 8:24 irratti Yesuus ni rafee jedhe bidiruu gubbaatti ni rafe. Akka nama qaaxiraa qabuutti rafe. Ati ammoo waan macaafarra hin jirre Yesuus ni irrafu kan addunyaa eegu irrafu jedhe. Rafeen beeku jechuu jira jechuudha. Yesuus garuu rafe. Ani paastarummaa kiyya keessatti takka kijibeen beeku waan macaafarra hin jirre dubbadheen beeku. Haleluuyaa ammallee waan macaafarra hin jirre ani isinittiin dubbadhu jechuudha. Haqa waan macaafarra jirru immoo paastarummaa kiyya gargaaramee hafuura qulqulluu gargaaramee haqa jirtu isinittiin hima jechuudha. Sai kasi paastarummaa kiyya gargaaramte. Macaaficha akkas hin jiru macaaficha akkasii dubbachaa hin dubbatu hin hiikus. Video manchuuf jettee akkasitti hojjette ta'a malee caafni keenya akkas miti hiikaan isaa. Iyyasuus hin dhufu. Abdiin ilmaan namaa kan gamanaaf gama. Iyyasuus hin dhufu. Innoo nafe jama. Utuu namni eeguu barri meeqa lufe dhufuuf jedhu meerree kan dhufe. Erga dhufuuf jedhee waggaa kuma meeqa Iyyasuus hin dhufu namni ofumaa eega. Guyyaan dhufaatii isaa dhiyaate ga'eera. Milikkinni baay'ees kunooti ga'eera jedhee namoota hubachiisuuf otoon gadi labu Iyyasuus dhufuuf jedheetu lallabu nammeeqatu du'ee dacheerraa godaane innoo dhufuu miti meerra siinuun baane. Erga dhufuuf jedhee waggaa kuma meeqa Iyyasuus hin dhufu namni ofumaa eega. Jettaniin eegiinaas dhufee ol nu buta Iyyasuus hin dhufu abdii keessan kutaa. Ganamaa galgala Iyyasuus ni hafa jedhee abdii nu kutuuf yaalus biyyi lafa. Nu gudeelcha lafaa illaallu furatti elaa dhaggeeffadhaa fuula isaa duratti guyyaan 1,000 isaaf guyyaa takka dhufeel nu fudhata nuuf qopheessee bakka. Guyyaan dhufaatii isaa yoo tures fagaate Iyyasuus ni dhufa gonfolfinaa baate abdiin keenya durii kan ammaaf kan qaata hin dhufa gooftichi Yesuus maranaata garuu nammeeqa qophaa'ee eegaa jira laata. Iyyasuus dhiyootti ni dhufa. Hin turu hin ariifatas. Gaaffiin walaloo kana garuu nama meeqatu qophaa'ee eegaa jira laata. Iyyasuus ni dhufaadha. Meeqan keenyatu dammaqoodha. Wallaansoo qabnu keessatti iyyuu hammam waaqayyo yaadannaa hammam dhufaatii isaa yaadannaa hammam yaada keenya keessa sammuu keenya keessa jireenya keenya keessa iddoo qabatee jira gooftaan. Maaliif tasaa dhufa waan ta'eef. Oromoo waaqa tulfamaan beeku. Irreecha jettanii waaqa nu lolchiistan. Lafti akkamitti akka kirkirte agarte miti? Akkas jechuun barsiisni qaaloftani. Waaqa dhiistanii waan hin taane waaqeffattan. Uumaa isaa malee Oromoo waaqa tulfamaan beeku. Lafti kan kirkirte tokkummaaf jaalala Oromootti gammaddees malee waan biraaf miti. Kan kabaa guddaa hundumaa kan caalee naaf gidduu galee nyaatu mana koonan dhaalee. New remix kan Moonef Gammachuu ilaallee walitti adeemnu. Waaqayyoon taabanee barakoo. Deessa galee keeyyattiya. Ilaamee akkasiin jedha baangee ergeessaa galmoo. Namanataan waan suman beekan situ garaa kiyya keessa beekan. Jaarabaadha biyyi lafaadha jaarabaadha jaarabaadha. Sobee weessaa si sobee. Nandeemaa moo'ichaane. Beelillee mormi beelillee takku buuta safaarri sanga qalbii buuta bareednisaa. Alaakoos allaatee lubbuukoo si bilchiina chakoote baanute. Amma gaa dhaloota akkasii keessa jirra. Jajjabaadhaa gaangallamti biyya keessanitti.
biyya keenyatti galla jajjabaadhaa dhuga. Akkasumattiin wallaansoo qaba. Amantii keenya isa gaarii isa amantii wallaansoo amantii keenya isa gaarii ta'e kana akkasumattiin wallaansoo qaba biyya keenyatti galla. Biyya keenya isa waaqarraatti jechuudha. Jajjabaadhaa.